mootummaan dirqama isaan bahu. Mootummaan amma agammaatti ton dhagahin hafeeti moo saba isaatiif dibaabee kennuu qabu maaliif hin kennine? Duriyyeen gandaa daandii irratti kuttee uummanni kun nama bishaan dhabuuti ga'ee jira. Waan biraa haafuuti. Kun immoo dirqama mootummaa keenyaati. Kanaafuu mootummaan jira jedhee maaliif saba kanaan baane? Mirgi dhala namaa biyya kana keessatti haa kabajamu. Oromoonni walloo qe'ee isaanii irratti gubatan namni isaan gubees nama nuti nama ija tokkoon laal namni namummaa isaan haa kabajamu mootummaan dibaabee uummata kanaa haa ta'u jenna. Dabarsee immoo nuti uummanni Oromoo nuti artistoonni Oromoo sagalee uummata Oromooti. Uummata Oromoof guyyaa qofa otoo hin taane halkan gurraachallee hin qaqqabne. Hamma hangochaa jiru homaa labsaan jiru. Uummata kanarraa duutiif ajjechaan haa dhaabbatu. Mirgi saba kana haa kabajamuu jechaa jira. Uummata kanaaf nuti sagaleedha moo sagalee miti? Waliin nu jiraachisu boriftaan illee sagalee taanetti fufna. Wanti kuni dabalata irra deddeebii akkaataa kanaan uumamuun isaa hawaasa keenya irratti dararri akkanaa irra deddeebiidhaan ta'uun isaa sirrii waan hin taaneef wanni kun otoo furmaata akka kennamuuf ta'e qaamni salaallatullee otoo waan kana akka irra deddeebiidhaan akkanatti ta'eetu waan hamaa ta'ee uummata keenya amma argine kanarra miidhaan ga'e kun akka irra deddeebine otoo furmaata kennamee fi maaliif al tokko qofa ta'ee wannoon jenne irra deddeebiidhaan ta'aa jira. Hawaasni keenya kun boqonnaa argachuu qaba. Boqonnaa akka argatu qaamni salaallatu akka otoo nuu godhee jennee yaadna. Wanni kun mul'achuu qabaa, dhaabbachuus qabaa. Maaliif miidhamni akkasii adaduma ta'een uummannis waan walii dhaamuu qabnu jira waan cimtuu kaasee Andu'aalam waan ajaa'ibaa dirqam zamana qaroominaa kanatti dirqamaa naati qaama kiyya ta'ii akka namaatti nama qaama ta'uu hin dandeenya. Garuu fottoqii lafeerraa fottoqii natti as dabalamii waan hin taane kun waan dhaloon namaa kun hin liqimsamneef kana uummanni sunis kana beekuu qaban yookaan miliyoononni gamanaa argan kun gaafa warri hardhaasitti gaafanne kun galu wajji galanii gara itti deeman haa barbaadatan kana jala sararaa itti himaa. Namutu emotional ta'ee dubbata waan kan. Nuti akka artistiitti dirqamni nuti guddaan qabnu maalidha? Nuti baalaansiidha. Yeroo kamiyyuu uummataa fi namummaa fi bakka bu'uu qabna. Waraanni Itoophiyaa dhiisee addunyaa guutuutti dhaabbachuu qaba. Wanti namni wal waraanee wanti dhufullee hin jiru, faayidaan dhufullee hin jiru, nageenyi waraanaa dhufullee hin jiru. Lubbuu Rabbiin hin ta'a hin madaala jedhee uume. Lubbuu Rabbiin hin madaala jedhee uume ilmoo namaatiin yoo bahu kun amala bineensummaati. Qaama kamiyyuu haa ta'u namni wal ajjeesuun baay'ee salphina jarra kana keessa sanuu uummata biyya tokko kanaaf duuti uummata qulqulluu haa dhaabbatu lafa nagaa oola. Nagaan dhuftanii arguu keessanii baay'ee galatooma.